abjuu waggaa dhibbaa kennaa fi arjooma rabbi oromoof kenne hinaafsisee orma of wallaalchisuudhaaf nurratti wal yaamee itti abboomuudhaaf qabeenya nu saamee hiddaa hundee keenya lafaa barbadeessuuf eenyummaa oromoo lafarraa balleessuuf diinni karoorfatee ka'e utuu nuuf hin ciisin bara meeqa ba'e nutti wal jijjiiraa kunoo har'a ga'e. haa ta'uutii garuu diinni kaayyoo kanaaf ilkaan nutti qaruu lubbuu fi kennanii kuffisanii kufaa afoo dhaabbatanii karaa itti cufaa otoo alanfamnee garaa bulguun seenne aarsaa goototaatiin kunoo har'a geenne galanni kan rabbiiti kan goota nuuf kenne. yaa biyyee koo ani siif kenne lubbuu koo kana booda soorii jiraachisi dhaloota na booda itti naa gahee dhaamsa koo jedha gooti manaa bahee lubbuu kenne gaaf rakkoo. adurree taphaa hantuutaa lubboodha anaaf biyyi koo lafee koo lubbuu koo kenne isin nagaannaa jiraadha jedhee kan wareegame seenaa isaa gabaabsee isiniif himaa ani qopheessee kan isiniif dhiyeessu Sayyid Abduu Ahmadiin. biyya Itoophiyaa keessaa kutaa Walloo aanaa Baateerraa kiiloomeetira 10 booda Araddaa Gumbii bakka jedhamtutti kan dhalate abbaa isaa Muhammad Abduu Indiris harmee isaa Asharaqa Ibraahim irraa bara 1908 mootatti yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1970tti dhalate. maqaan isaas Hidduwaa Muhee yookaan Indiris Muhammad isaaf baasameen. sihin jedhina anin tiksu jabbii loleedhaaf hin du'u kan ni tiksu rabbii abbaan kiyya duuleera du'ee galaan beeku an asuma taa'ee du'a isaan eegu du'us waliin du'a jiraadhus jiraadhee dhugus nattiin goru naan sifaawu nyaadhee jedhanii ijoolleen kichuun lafaa baate ilmaan faana gootaa hordofachuuf kaate. egaa dhalate waggoota muraasatti beelli 77 yookaan immoo afaan Amaaraatiin sabaatti bu'eem sana booda warroota isaa waliin gara Wallaggaa fa'amee geessame. achuma Wallaggaatti barnoota haga kutaa 9 barate. kutaa 9 booda Hidduuwwan humna raayyaa ittisa biyyaa tahee biyya isaa tajaajiluu eegaleem. bara 1992tti naannawa Adaamaatti seeraa fi heera raayyaa ittisa biyyummaa barateem. yeroo humna raayyaa ittisa biyyaa turetti bikkoota adda addaa tajaajilee jiram. yeroo dheeraas ture sana booda adda kutee gara biyya isaa itti dhalatee magaalaa Baatee galeem. yeroo magaalaa Baateetti galee hojii tajaajilummaa biyya isaa eegaleem. hojii loltummaa dhiisee gara biiroo galee biyya tajaajilee jiram. Hidduuwwan bultiis ijaarratee jira. niitii 2 fuudhee ilmaan 5 argatee jiram. niitii isaa Faaxumaarraa ilmaan 3 dubara 2 dhiira 1 argateem. Khadijaarraa immoo dhiira 2 qabam. gooti kun Hidduuwaa Muhee dargaggoota 400 kan ganda hedduurraa dhufan akkaataa biyya ofii ittiin tajaajilanii fi loltummaa minishaa magaalaa Salawaatti bara 2005tti barsiisee jiram. irra deebiin bara 2010tti Baateerraa kiiloomeetira 10 booda kan argamtu Waayyuu magaalaa Gaararootti qeerroo 400 ol loltummaa fi seera biyya ofii ittiin tajaajilan barsiisee jiram. bara 2010 irra deebiinis gurraa qabdu hiriyaa keessanii hawaasa nagayaa diinni joonjessinaan dhiigni ilmaan Oromoo garaa booressinaan lafti marteenii bakka seenu dhabee qawwee diinaa diinatti achi qabee itti achi naannessee lafaa barbadeessee du'a seenaa du'ee seenatti of galmeesse. akkuma keessan innis mindaa nyaata akkuma keessan ergamee jiraata otoo ilmaan aayyaa kukuffisan arguu buddeenaaf jedhee ciniinnadheen darbu jiraadhee arguu ramiidhaa saba kiyyaa du'aan dunuufadhee yoon hafenaaf wayya garaaf jedhee galaa seenaan dhiisu dhiiga lammii kiyyaatiin kaayyoo diinaan kiisu jedheeti malee kan ajjeesee du'e jiraachuu hin jibbu eenyullee yoo ta'e. Hidduuwwan karaa amantiitiinis nama seenaa cimaa qabuudha. naannawa Hulluuqoo Addisuu Safar bakka manneen haarawaa ijaarame sanitti mootummaan iddoo tajaajila qabaleef dhiisetu jira ture.
hijjuwaanis naannoo manneen haarawaa masjiidii waan hin jirreef oliin gadi dhama'ee waan kaffalus kaffalee iddoo qabaleef mootummaan dhiise san masjiidaaf eeyyamsiise. hijjuwwan qabeenya masjiida ittiin ijaaru qabaatee odoo hin taane onnee ittiin ijaaru qaba ture. ollaa isaatis masjiida ijaarranne jechuun kakaasee namoonni hedduu walitti qabee fi maallaqa isa gargaaranii jiranii. mana barumsaa qay masqal bahar zaafitu jira. bahar zaafa sun abbaa carraa kennamuu jedhame. carraanis hijjuwaa muheerra kufe. hijjuwaanis ollaa isaan waliin masjiida itti ijaare. haga ilaan dasee deemee waraqaa eenyummaa seera qabeessa masjiidaa itti baasise. maqaan masjiid annuur jedhu itti moggaase. hijjuwaan dhugumaan goota ganda lamaati. Rabbi mootii duniyaa diini gargaarsa kan keessanaanii jalaan baasee aduwwee nurraa buqqaasee waan biyyaaf biyyeen tolinii naman bal'amne nagaa argachuu dadhabne gidiraan nutti hammaannaanii. yeroo affaarra oromoota walloo irratti lola bante gootni kun irra deddeebiin walitti araarsaa ture. araara diigdeefaa affaarra ummata keenya yeroo lubbuu galaafattu lolli karaa iraara jaanjaroo bishaan mi'aayaatti hammaatennaan dirreen dhiiraa kanuma gootaati. gootni kun magaalaa baateerraa isaaniif dirmate. guyyaan sadii achuma bule. gaafa guyyaa sadaffaa obboleettiin isaa bilbiltee isa dubbistee jirti. innis akkana naan jedhe jetti obboleettiin isaa. ati laalu heegonya tarafsadeen የዛ ቀለታ የሞተቀን ሐሙስ ዕለት እንኳን ወደ 4 ሰዓት አካባቢ ደውዬለት በዛ በእኛ ሀገር በገርሳ አለ ነበረ እንትን ጦርነት ማስገኘ ማታ እንደዚሁ የሞተ ልጅ ነበረ። አሁን የዛና ቆንጆ ቡሌ እናንተ እንዴት ናችሁ ህድዋ እንዴት ነው ብለው ያው የዛ ጊዜ እኮ አብረን ማስገኘ ማታ እዛ አብረን አድረናል። ያው ይሄ ልጅ ሞተን የእኛ ደህና ነን ዛሬ አማን አደርን አለኝ። ሐሙስ ዕለት 4 ሰዓት ላይ ማለት ነው። ሐሙስ ዕለት 4 ሰዓት ላይ እንደዚህ አልና ገና መጡም እንዴት ብለው ወላሂ ቆሻሻ ልብስ ልኬልሻለሁኝ እዛ ፍቅ ያደርግልሻል ያን ቆሻሻ ልብስ እጠጊና ቶሎ እዛ አድርጊልኝ ወላ መጥቼ ወስዳለሁኝ ወላ ከሁለት መኪና ትልኪልኛለሽ እዛ ሱቅ አህመድ ያሰን ሱቅ አድርጊልኝ አለኝ። hijjuwaan nama kutataa fi murataa waan godhuu fedharraa duuba hin deebine ture. garuu arjaa amala gaarii qaba ture jetti obboleettiin isaa. lola affaar kanarratti gareen hijjuwaa waliin jiru gadi fagaatanii osoo lolaa jiranii affaar olii fi gadiin lola itti bante. warri isa waliin jiran isa dhiisanii baqatanii. dirreen gootaa kanuma dhiiraati inni hin baqanne. lolee dhumarratti xiyyitiin jalaa dhumte. affaaris xiyyitiin jalaa dhumuu beektennaan itti dhihaatte. innis harka isaatti boombii qaba ture. boombii saniin affaar 4 galaafate. innis xiyyitiin dhahame. duuti hin ooltu inni du'a gootaa du'e. akkaataa du'a isaa kan isa waliin turerraa Muhammad Daawwee Coqortiirraa odeeffadheen jira. lola cimaa tarabbaname minishaa ijoollee amaaraa fa'aa wajjin ture. ijoollee amaaraa irraa baqatte. ijoollee oromoo ijoollee sadii biratti isaantu hafeeraa nuyi bishaan gamaan gamanaa jirraa dhukaasuun irra garagale isaan olii dagalee shari'aarraa oliiwwatti irra garagale nutis ijoolleen baatee dhufte ijoollee amma 10 bichum jirraa isaanis qofuma jiran. yeroo isaan bira geenye Idris faan godhe adaal jinaazaa kaasatee deemu jira. gamana gan lolli gamana nu qabateerami isa keenya humnaan injifanneeti gara mandara kanaa ba'anii warri mandara sanii eessaa fi eessa jira moo ni fagaata. saniifuu Idris dhayamee qawween sirraa fudhatamee kopheellee irraa fuutee mi'eeshaa muka mi'eeshaa daalacha kana keessa dhoksuteetti dhiiga isaa takattallee dhiiga isaatiin isa qabne urgeetti gaggatteettu hagisii kombolaan gaa'innas dheera adaalsiin hin jedhamne adaal hamma 5 dheera xiyyeeffiteeti kan dhaame obboleessummaa sammuu masaaniifaas xiyyeeffitee biraa baqatee mallatee inni micaanni waahila isaatis xiyyeeffitee kan dhaaman hunduun isaanii
qofaa jiran jecha kiyya. obboleessa keenya hidduwaa muhee rabbiin isaaf araaramee fi jannatal firdoosii kennuu fi seenaan isaa hedduudha ani gaggabaabsee kan qopheessadde asumatti xumure. nagaan naaf jiraadha. gaafni goosni kun itti du'e bara 2011 muddee 18 guyyaa kamisaa sa'aatii 11tti du'e. guyyaan jimaataa guyyaa inni itti qarbame. uree ofiifis nurraa kufe kufuun qabu ture. wayyoo anaa nyaatu dhiira du'aa mallee alagaan si erge bakka deemteen galle. wayyoo anaa nyaatu otoo gaafas ooltee kamee qanuu taatu kamee qanuu baatu. hoolaa falfalaattu kutate gichuu kee gumaan kee ni baha murate michuun kee lammii kee hundatu gadda kee hin rafne baguma imimmaan kee ijatti nun hafne. akka dhaloonni bakka hin wallaalle baga saba guutuun baaneessi awwaalle. maal godharree silaa du'a hin oolanii yoo du'an duudha akka kee lolanii. kan akka keetiitti garaan sabaaf nahu waraanuma biyyaatii kumaatamni haa bahu. aanaa sabattaanu murataa akka kee kumaatamni ka'ee haa bu'u bakka kee. rabbiin abbaan haqaa mootiin gandalachuu jannata ol aanaa baneesi.